Yaadir Mahmoud Rakiyyaa yoon na dhiifte yoomin fayyaa maaliif eelanatti taate hammaata hedduu raawwachuun lubbuu namoota hedduu gaaga'uu isaa ragaaleen walitti qaban ni mul'isa. Godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo ilma namaa ciibsanii qaluun ammeenya raawwachuun abbaa mucaa qalame ibsee jira. Bara 2020 keessa ministeerri dhimma alaa duraanii Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin dhalattoonni Amaaraa bakka jirtanitti hidhachuun nageenyi isaanii eeguu qaba jechuun isaanii fi waraana Tigraay hordofee hidhannoo mootummaa federaalaa faannoo hidhachiise hordofee dhumaatiin daangaa hin qabne qulqulloota irratti raawwatamee jira. Wadaroon salphinaa Oromootaa fi Oromiyaadhaaf qe'ee isaanii irratti kan laatameef Oromoota dharraa isaan hangafaati. Humni faannoo hidhattoota argateetiin fayyadamuun Gartuun olaantummaa saba tokkoo deebisuuf qabsaa'u faannoon ajjeechaa jumlaa fi yakka waraanaa keessatti hammataman hedduu raawwachuun lubbuu namoota hedduu gaaga'amuu isaa ragaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa arganne ni mul'isa. Godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo ilma namaa ciibsanii qaluun ammeenyummaa raawwachuun abbaa mucaa qalee irraa odeeffannoo arganne ni ifoomsa. Barri 2020 keessa ministeerri dhimma alaa duraanii obbo Dammaqaa Mokonnin dhalattoonni Amaaraa bakka jirtanitti hidhachuun nageenyi isaanii eeguu qabu jechuun isaatii fi waraana Tigraay hordofee hidhannoo mootummaa federaalaa faannoo hidhachiise hordofee dhumaatiin daangaa hin qabne qulqulloota irratti raawwate jedha odeessa arganne. Humnoonni fiinxaaleeyyii hidhannoo argatetti fayyadamuun godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, Walloo akkasumas Benishaangul Gumuz keessatti ajjeechaawwan suukaneessaa namoota nagaa irratti raawwate ture. Ajjeechaawwan jibba sabummaa fi eenyummaa irratti xiyyeeffate akkasumas jumlaan fixuu garee deeggarsa mootummaa bilisiginnaa jechuudhaan inni kun ammoo waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jechuudhaan uummanni Oromoo atakaroo siyaasaa keessatti erga kufee gannoota hedduu lakkoofsee jira. Gareen kun Shawaa Roobiitti miidhamtoota ambulaansii keessaa baasuun haala suukanneessaa yoo fixu Walloo Caffaa Roobiitti namoota nagaa konkolaataa keessaa baasuunis haala suukanneessaan ajjeesee jira. Barsiisota hojiif gara Walloo imalaa daandii irra turanis haala nama suukanneessuun ajjeesee jira. Shawaa Kaabaa Salaal dharratti ammoo akka haalootti ciibsee nama qaluu jalqabe fakkaata. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa faannoo mucaa waggaa 15 Darajjee Amaaree jedhamu rasaasaan miila isaa rukutanii erga madeessanii harkaan qabu gara kaampii isaanii magaalaa Sararkaal erga geessanii booda osoo hin ajjeesin cabsaniitiin lubbuu isaa haala suukanneessaan billaan baasanii. Abbaa mucaa kanas ilmoo koo akka ilmoo re'eetti na jalaa qalan jechuun viidiyoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa argamerraa ni hubanna. Gidiraa fi dararaa uummata Salaalee irratti raawwatamaa jiruuf birmannaan qaama hundaa barbaachisaa ta'uu fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa ifoomsaa jiran. Nama biraa maqaan isaa Kamaal Hussein jedhamus qabuun maqaa sarkullaa geessaniin ciibsanii qaluu kan himu hawaasni dharraa nama Sarruu Sumbutee jedhamus Doyoo jedhamus haaluma kanaan qaluu isaanii ifoomsa. Ajjeechaan suukaneessaan buqqaatiin uummata daa'immanii fi dubartoota waraana faannoon baqatanii bosonaa fi holqa keessatti dhokatan viidiyoo fi suuraaleen mul'isan miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamuun hordofee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa wanti uummata Salaalee irratti raawwatamaa jiru yakka waraanaa oliiti jedhanii jiran. Ummanni Oromoo Salaalee aanaa dharraa waraana gosa gargaraatiin jidduutti dhumaa jiraachuu isaanii ilaalchisuun namoonni garagaraa mufii isaanii fuula miidiyaa hawaasummaan irratti barreessuun argamu. Sibbana kana gara Salaalee aanaa dharraatti imalee kan deebi'e Injiinar Daani'el Gammadaa kan maqaan karaa deemaa jedhuun maqaa masoo moggaafateen beekamu yaada fuula hawaasaa miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa isaa barreesseen biyyi abboonni keenya irratti salphatan Oromiyaa keessa akka Salaalee hin jiru jechuudhaan jecha gara nama nyaattee fi dhaga'uuf ulfaataa dubbate ture. Biyyi abboonni keenya itti salphatan Oromiyaa keessaa kan akka Salaalee hin jiru jedha karaa deemaan Injiinar Gammadaan. Salaaleetti namni ciibsamee gorra'amee ajjeefamee reeffi isaa ibiddatti darbamee
qoota mormaa irraa murame awwaalcha dhabe dubartootaaf manguddoota daa'imman qe'ee irraa buqqanii holqaa fi gammoojjii keessatti dhumaa jiru jechuudhaanis yaada isaa ifatee jira. ajjeechaa sukaneessaa fi miidhaan ija biinsa godina Salaalee aanaa dharratti humna fiinxaaleessa faannootiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru yakka waraana ol ta'uu isaa namoonni hedduunis ragaa ba'aa jiru. Hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin yaada Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii bilbilaan kennaniin haleellaan raawwatamaa jiru fiinxaaleeyyiin afaan Oromoo fi afaan Amaaraa dubbataniin raawwatamaa jira jedhu. Jiraattonni aanichaa yaada Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kennan ammoo faannoo hidhachiisuun uummata aanaa dharraa ficiisaa kan jiru caasaa bulchiinsa mootummaa naannichaa yookaan bulchaa gandaati jechaa jiru. Siyaasa weerara lafaa fi qubantii dimoogiraafii uummataa jijjiiruuf lafa bal'aa gara bulchiinsa naannoo Amaaraatti daangessu waggootaaf Oromiyaa irratti adeemsifamaa turus waggoota 5 darbanii bifa addaatiin duulli bal'aan adeemsifamaa jira jedhu. Humnoonni fiinxaaleessii faannoo Amaaraa godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatti wal daangessan irratti haleellaa banuun gandootaa fi aanota hedduu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalaa kan baas ta'e yoo taatu gandoota qabattee irratti namoota naannoo Amaaraatii fidee qabsiisaa jira jedhu. Humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo akkuma godinaalee Horroo Guduruu Wallagga Bahaa Shawaa Lixaa fi Walloo keessatti yakkoota waraanaa gurguddoo raawwatan godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa dharraa keessattis qondaaltota sukaneessoo raawwataa jira jechuudhaan yaada isaanii ibsanii jiran. Aanaan dharraa aanaa haleellaa humna fiinxaaleessa faannoon itti hammaate yoo ta'u gandoonni humnoota kanaan weeraraman gandoota akka Deenyuu, Wabeensoo, Tuutii, Iluu Goodaa, Caffee, Baabbuu, Dirree Sarqaa Qullaa, Salashaa fi Makfataa, Moonyee, Warra Maanyoo, Baayyitti, Mana Loogoo, Gabbaroo, Barreessaa, Hoomaa Boonyaa fa'aa ta'us ifoomsanii jiran. Hammeenyi gara jabummaan yeroodhaan yeroo irratti hiddalatiinsa Oromummaa qofaan Oromoonni miidhaa manan jedhamne keessummeessanii jiran. Wanjoo gabrummaa wajjin buqqisne wajjin ofirraa kaasne har'a yeroo Oromoo biyya keessaa wal bulchaa jira jedhamutti Oromoon Salaalee haala kanaan ajjeefamuu qabu jechuudhaan namoonni hedduunis yaada isaanii kaawwatanii jiran. Ajjeechaan sukaneessaan gocha Oromoota Salaalee irratti raawwatame gootota Salaalee kan biyyaaf wareegaman nu yaadachiisa kan jedhanis hedduudha. Biyya Garii Tulluu, biyya Taaddasaa Birruu, biyya Jeneraal Taaddasaa Birruu, biyya gooticha maaratoonii Abbabaa Biqilaa kan taate dacheen Salaalee nama isii birmatuuf nama isii dhaga'u dhabuudhaan haawwonni keenyaaf abboonni keenya haadholiin ilmooleen keenya haala kanaan dararamuun qaban kan jedhanis hedduudha. Eeyyen gootichi dacheen Salaalee Oromoo fi Afrikaafis gumaachite biyya Jeneraal Taaddasaa Birruu qe'ee kana keessaa biqile jechuudhaan dubbachaa jiru. Rakkoon akkasii kun innaa galu gootota kaleessaa kan akka Garii Tulluu, Baalchaa Abbaa Nabsoo nu yaadachiisa kan jedhanis hedduudha. Oromoof qofa osoo hin taane biyyuma Afrikaatiif illee seenaa gaarii kan dalagan kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aafis yaadda'uu qabna turan jedhu. Jeneraal Taaddasaa Birruu gootichi Oromoon barnoota barachuu qaba kan jedheef gaafa guyyaa waaroo gidiraan uummata Oromoo irratti ga'u beekumsa qabuun dandeettii qabuun saba isaaf sagalee haa ta'uuf malee saba isaa jalaa sagalee haa kufatuuf miti jedhu. Iyyengaa har'an tana waaqaa galanni haa ga'u Oromoon hedduu baratee jira. Aktiivistoota hedduu qabna, miidiyaalee hedduu qabna. Rakkoo Oromoo Salaalee aanaa dharraa waan dubbatu dhabne jirra jedhu. Har'a ajjeefamnee miidiyaa irratti argitan malee hammeenyi dheebuun beelli rakkoon gidirsaan qorraa fi qabbanni uummata Oromoo Walloo uummata Oromoo Salaalee aanaa dharraa erga reebuu jalqabee oolee bubbure jedhu. Gaarreen Oromiyaa fi tabbaa fi allayya Oromiyaa keessaa naannoo Salaalee dharraadhaa ragaa ba'uu danda'u jedhu. Iyyengaa haawwonni keenya hedduun isaanii daandii irratti daanii jiranii daandii irra kufanii jiranii hammeenyummaa hiddalatiinsa Oromummaatiif nurra gahaa jiruuf Oromoonni kutaa biraanuu cinaa dhaabbadhaa jechuudhaan dhalattoonni naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii irraa kallattiilee adda addaa yaada dabarsanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun ergaalee jajjabduu gara MWTiinis nu dhaqqabsiisanii jiran. Cubbutoon galaadha utataan garaadha kana kabbaan isaa godhe ta'u. Cubbutoo galaakoo obsiyaa garaakoo mundatti
waa'ee mofiin matan majjaa saamana garbuu saamana tumuudhaan addamne malee amane tumuudhaan addamne malee xinnaas gaabbarree guddaas gaabbarree buluu daddamne malee qawwee agarii tulluu qawwee agarii tulluu maaltu baata yoo agarii malee diinoo biini dhoodhanii halagaan dhoodhanii kokkolfaa biyyee nyaachisu malee malu yaaqeerreessa moogorii keebaan aletti galee mogorii keebaan aletti galee kan darbees garaa qabnaa kan dhufoos qooba qabnaa suutuma jennee dubbanna malee malu mashananaanana magaalaan Oromoo goota waliin naana migirri gaariidhaa gichaan gaarii miti jirtuu ajaranaa jireenyi gaariidhaa duuti gaarii miti ajoolli shabaanoo leenci dhalaanchiisee magala baannaane matoo qabnuu dhabne ajoollee malagaa saammamne bara lagaa saammamne jireenya maalii qabna kan biyyaa baane namni biyyaa ba'e ajoollee minciisa malee rafuu guyyaa eegi malee alootoo nambaar orrifamee nafu manoo lafti keessi dhagaadha birra keessa qotannaa keessi keenyas maraadha maaloo mirra keessa qofallaa kan garaa madaa qabuun akka birra beekulaa basaastu lammii keessa mofee kanuu gurguraa basaastu lammii keessa qabeessa bakeessa hin dubbannuufi malee minni garaa koo keessa jira garaa kee keessa hin himanneen eefan malee abbiya mooraa dhibbaa keenya loonga keessanii ajoollee keenya kun nama dhibaa akkamiin odeessanii akka jettuun nama qarree kootu saniini kootuun illee tolee yoo amte jedhiini akka jettuun nama lambii gaanu saniini ganuun illee tolee yoo galte jedhiini tumana himu akkamishi godhu laata akkaraa beekanya adeema keessa dukkana asaa kalee jabasana